Geggeessitoota badhaadhummaa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa, adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, Koongireesa Federaala Oromoo OFCOodhaaf jecha warra dura teessan geggeessitoota kan waliin hojjettan ABO irraas kan dhageenyu, Federaal irraas kan dhageenyu, OFCO irraas kan dhageenyu, adda bilisummaa Oromoo irraas kan dhageenyu nagaa barbaannaa. Uummannis kan barbaadu kanadha. Amma tokkummaa Itoophiyaa ta'aati kottaa mari'adhaa miti. Ergaa gabaabaan isiniif qaba. Oromoon nuuf dhaabbatu, Oromoon saba isaaf dhaabbatu, Oromoon lafa isaaf dhaabbatu, badhaadhina haa ta'u, adda bilisummaa Oromoo haa ta'u, waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u, OFCO haa ta'u. Hayyoota gurguddaa badhaadhina keessaa qabna. Hayyoota gurguddaa OFCO keessaa qabna. Hayyoota gurguddaa adda bilisummaa Oromoo keessaa qabna. Hayyoota gurguddaa waraana bilisummaa Oromoo keessaa qabna. Biyyaaf yaaddu taanaan wal loluu keessan biyyi jaallatu hin jiru. Ergattii gabaabduu kana kanan isiniif dhaamu mee kottaa addi bilisummaa Oromoo, OFCOon, badhaadhinni Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoof dhaabbattu eeggii taatanii maaliif teessanii hin mari'attan isin? Hundi keessan biyya tokko, hundi keessan mul'ata tokko qabdu, hundumti keessan haadha tokko qabdu, haati keessanis Oromiyaadha. Sababni isin walii wajjiniin hin mari'anneef maaliif? Yookaan Tigreedha jenne walii galuu dadhabnaan, yookaan Amaaraa wajjin ta'e walii galuu dadhabna jechuu dandeessu. Oromoon Oromoo wajjiniin maaliif walii hin galu? Tokko nagaadhaan taa'ee tokko jeequmsaan hin taa'u. Walitti bu'uun keessan immoo warra siniin dhaabbannaaf jettan Oromoo miidhaa jira, haadha Oromoo miidhaa jira, abbaa Oromoo miidhaa jira. Oromoon isiniin dhaabbannaaf jettan sareetu daggala keessaa nyaachaa jira, waraabessatu nyaachaa jira, reeffi isaa du'ee bakkeetti badaa jira. Harbi lama yoo wal lole biqiltuu lafaan miidhama. Eenyuyyuu nagaa qabaatee eenyuyyuu nagaa malee akka hin teenye, eenyuyyuu tasgabbaa'ee taa'ee eenyuyyuu jeequmsaan akka hin jiraanne waggoota dheeraa bara darbiiti jalqabnee amma ammaatti ilaalleerra. Bara yaadagis ilaalleerra, bara bilchiginnaas ilaalleerra. Dubbiin itti cimaa deema. Yaa Oromoo ergaan isiniif qaba. Karaa badhaadhinaas haa ta'u, karaa adda bilisummaa Oromoo haa ta'u, karaa waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u, karaa OFCO haa ta'u, taa'aatii mari'adhaa walitti kottaa dhugaa Oromoof dhaabbattuu taatan maaliif akkasin mari'anne nuuf hin galu? Saba keenya guutummaadhaaf hin galu. Tokko ta'aa tokkoomaa waliigalaa isin bushina hin jennu, kottaa nu bushaa isin hin jennu. Hin qonnaa, hin barannaa, hojii hojjennee nagaan baanee nagaan galla. Itoophiyaa keessatti Oromiyaan nagaa argannaan biyyi hundumtuu akka nagaa argatu beekamaadha. Adaraa jedheen akka hangafa keessanii, akka quxisuu keessaniittan isin kadhadha. Oromoon wal duukaa taa'ee yoo mari'ateef biyyattiidhaaf qoricha. Adaraa jedheen ka'ee isin kadhadha. Taa'aa mari'adhaa biyyattii keessan Oromiyaadhaaf. Walin dhiibinaa, walin lolinaa. Wal loltu wal dhiibdu taanaan furmaanni hin jiru. Fulbaana tokko 2015 ergaa kanan adaraa jedhee saba Waaqayyoo duratti isin kadhadhaa. Musliimni nagaadha maqaansaa, Kiristiyaanni nagaadhaaf dhaabbataa, hundumtuu nagaa barbaadaa. Nagaa barbaadu yoo ta'e Oromoonni kun walitti kottaa mari'adhaa jedheen dhaamsa gabaabduu isiniif dhaama. Nagaan isiniif haa ta'u.